Akka mooltan oduu Afrikaa daqiiqaa tokkoon isin dhiyeessu ani Tigisti Gammeetii Itoophiyaadhaan hin jalqaba. Dhaabbanni miliyoonerichaa Chaayinaa Jaak Maa fi Alibaabaa Faawundeeshin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf meeshaan fayyaa biyyoota Afrikaatii gumaachan sanbata guddaa kaleessaa Finfinnee seeneera. Gara Giiniin darbaa poolisoonni Giinii gaazii nama imimaanessu mormitoota hiriira bahan irratti firfirsanii namni tokko du'ee baay'een madaahanis bu'aa filannoo riferendamii heera biyyattii wal falmisiisa ta'e irratti geggeeffamee lakkaa'uun itti fufeera. Dimokiraatik Riippaabilikii Koongoo weerarri gifiraa biyyattii keessatti ka'ee fi ji'oota 18 keessatti lubbuu gara 6,000 galaafate ammallee babal'achaa jiraachuun gabaafameera. Dhumarrattis Tuuniziyaa pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guutummaa biyyattiitti lammiileen mana akka ta'an ajaja dabarsuudhaan booda daandiiwwan biyyattii duwwaa oolaniiru. Anarraa kanumaa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.